Markaza ko qali ani si jaalladha sirra addaan bahu si galateeffadha. Tinu gargari bismillahi jedhin dubbii koo jalqabaa qaamaaf qalbii keessan gara koo as qabaa gara yaada kootii achi isin qabaa gara yaada kootii achi isin qabaa akkam jirtu yaa majmu'aa kan nama gamna guddaadha duruu warri majmu'aa hundaa hammataadha erga wal jaallachuu jibbarraa fagoodha. أقول لكم أهلا وسهلا كيسموتا كينيا أنكان بسلام متأجو سيمانا كينيا ويلكم بناجرا مني كينيا إسيني تجرا كيسا أني تينيا إدو قدا قبدن وليف كبينيا إدو قدا قبدن وليف كبينيا بل إفتا تاء كيسموتا كينيا تديبودان أني هادو فلفيتو كان إهو فاقينيا مركز نور على نور كيستي والكينيا warreen waliin qabnu jiruu fi jireenya warreen waliin qabnu jiruu fi jireenya nu waliin qoodadhaa guyyaan har'aa keenya nu waliin qoodadhaa guyyaan har'aa keenya wanti barbaadanii nu biraa argama nyaataa fi dhugaatiin qophaa'e ganamaan nuti qopheessineef wanti barbaadanii nu biraa argama nyaataa fi dhugaatiin qophaa'e gamnama wanti qalbii feetu hedduutu argama wanti qalbii feetu hedduutu argama nyaata garaagaraa kan tolchan ummaan qopheessine nuti filachuun isinuma dhugaatii barbaannan kan mi'aan akka dammaa maangoo fi sharaaba hedduutu argama simannaa irraamee asumatti na haga hoogama yaada kootii achi haada baruu gammachuu gumachuu walaloo katabee dhiifamaa kwaaniyyoon kararraa dabee halaa maratuuf qalbiin koo gamu alhamdulillahi harka koo ol qabee hongiraa barataan kaleessa ta'abe. Baganaaf gammaddan ol fuudhee lallabee akkuma duraanii jabaadhaa jajjabee Ustaaz Abdurrashiid Qaalii Ifaajjan kaleessaa mataa ol qabadhaa hojiin isin boonsa waahee keessan dubbadhee mee akkamiin ibsaa Ustaaza koo Qaalii nuuf dabarii nuuf caalii kan harkaan kennanne kijibaa fi sharrii Rabbiin nu badhaasee kan akka Bilaalii namni diin barsiisuu hunduu ni barsiisan Ustaaza kootti kophaadhumaa dhiisaa kan madaamin argite osoo itti himne yaadumarraan beeka kaanis kolfisiisaa kaanis itti seeqaa akkasiin sossobee diin rabbii barsiisa Insha Allah jennee Khaliqni ol tahee baabaa keenya qaalii jannataan keessa hamtuu hunda irraa isin haa tiksu gooftaan gabroota isaa tikfataa namni gaarii carraaquu mindaa gaarii argata namni diinii gaarii carraaquu mindaa gaarii argata gaafa asirraa galtan rabbiin isin haa qubsiisu irra faarfamtuu bootaa ma'an nabiyyiina والصديقين والشهداء والصالحون نبرسيسوف جتا واحد مدتا ربين هادي بسو جزاك جنة وهي أميرتا تنو الراهمة هندير السغرو غباب سن درقما أفان سجلين كجرا الله أكبر الله أكبر Ustaadha meetiyaa yaa bashaasha nama hunda kan dandeessu obsaa fi amalaan jazaakillah khayran sin jenne onnirra isii qofaa miti safiilleen jirtii gootitti fakkiin qabne tan kaddamtu diinii ganamaan ol kaatee markaza nuuf banti tan ganamaan kaatee markaza nuuf bantu halkanii fi guyyaa as keessaa hin dhabamtu jabaadhu kaddamii uktiitti yaqaalii qubsumaan tan teetii jannata haa taatu siraajis ni jira akkasuma kumanda
keessan tujra kan qalbii koraasee jazakumullah khairan kuno isin eebbise jazakumullah khairan kuno isin eebbise inama qaddamtuu keessatti uf ilaali ati keessa jirta oktiiti ya qaali akiiki ya qaali ati keessa jirta oktiiti ya qaali akiiki ya qaali barattoota keenya baga gammaddanii ijaan oomishtaniis Allah murattanii dadhabbii teessanii firii galfattanii jabaadhaa baradhaa kan karaa jirtanis jabaadhaa baradhaa kan karaa jirtanis kitaabota hedduu kunoo xumurtanii alhamdulillahi shukriin karahmaani alhamdulillahi shukriin karahmaani xumuraan gahadhee maqaan koos kanuma jaalallee ni qabdaa yookaan abbaa manaa jettanii na hin gaafatinaa bilaalota keenya deebisaan ammummaa meena waliin tura eeyyeti ni qabaa bar'ani kaadhimaa ni godhadhee karaan jana haraamii irraa balballi koo cufaa osoo hin beekini yeroon too dhumattee wal arguu hin ooluu namni yoo jiraate assalaamu alaikum warahmatullaahi kunoo ani kute